waaqeffachuu qabu an fuuldura dhaabbachuun qabu edha gadi beeyase. Jechi kun yeroo hundumaa akka dawwilii sammuu keenya keessaa iyyuu qaba. Every day. Akka irratti bobba'an, akka isa arrabsan, akka isa xiqqeessan, akka nama isa deeggaru baay'ee dhabu hin beekanni fuuldura bu'e. Garuu mirga Oromoo dabarsee ilaalla. Namoonni keenya amma wanta miidiyaa irratti haasa'u kana arganii waan kaleessaa waan arraa kan arganii akka godhe jedhumini isa sana fuuldura inni waan hojjete. Galata guddaatu malaaf. Xiqqeessuun qaba. Waan xiqqoo argattanitti yoo galateeffattan guddaa argatta. Wantichi xiqqoo ta'e miti. Akkuma kanaan dura kana keessallee makina wal keessa matte kanaan hin jenne malee waa'ee Adaanechiin kanaan dura haasa'aa ture kanuma wajjin wal qabate. Waan argattan xiqqoo irratti galateeffadhaa. Nuti waggaa hedduu gabroomne rakkoo baay'ee keessa turre, dararama keessa turre, hidhama keessa turre, ari'atamaa turre waan ta'eef waan hundumaa harka irratti barbaanna nuti. Bilisummaa guyyaa tokkoo barbaanna, waan hundumaa bakka kun cufamee waan hundumaan ta'ee akka jedhu barbaanna. Jarri garuu akka hojjennu beennaa nuu dhiisaa jedhe Dr. Abiyyiin kanaan dura Minisootaa gaafa dhufe hojjetaadhuma jiru. Kana keessa namni hin duune, namni hin hidhamne, qe'een keessa soddaa qofa addu'e. Soddaa obboleettii koo nama fuudhe. Qabsoo keessatti kan kun hundumtuu maatii meeqa rakkachaa jira. Rakkoo meeqa nurra ga'aa jira. Uummanni keenya meeqa dararamaa jira. Waan Gujii keessa, Wallagga keessa, waan hiriyaan koo Hacaaluun, abbootiin gadaan, artistoota keenya meeqarra ta'aa jiru hin daganne. Garuu achuma keessa immoo wanti dalagamaa jiru jira. Waan Oromoodhaaf dalagamaa jiru jira. Kanaaf isa kanas dagachuu hin qabnu. Waan arganne kanaafis gaafa akkasiniin jiru bilchiginnaa ta'a, abaluu ta'a, kaayyoo keessan ganaa miti. Akka ilma namaatti misraaqee wajjin laayifii irratti baanee haasofnee hin beeknu yeroo jalqabaaf haasofne ani bisee wal balaaleffannaa waan baay'ee naan jetteetti. Wanti isheen naan hin jedhin hin jiru. Ani bilchiginnaa miti kunoo dammaqaan as keessa jira. Dammaqaa. Dammaqaan hiriyaa kun. Mitan hunda keessa hin jiru. Garuu waa'ee Oromoon na diban. Keessatti guddate keessatti misraaqeen kunoo miseensa abaa'ooti waggaa meeqaaf achi kee turti abaa'oodhaan nambee waraana keessa hin jiru. Abaa'oo keessa jiru. Dammaqaan immoo kunoo mootummaa wajjin jira biyya keessa jira. Bilchiginnaa wajjinis badhaadhinaa wajjinis hin jiran. Garuu waa'een Oromoo na dhiba. Akka nama Oromoo tokkotti waa'ee Oromoo tokkummaa anamma gidduu kananni gammadee laayifii banee sa'aatii tokko walakkaa keessaa sa'aa jiru. Tokkummaa Oromoon argate kanan gammadaa jira. Isa kanan na gammachiisen yeroo koorraa fuudheen isinii wajjin taa'ee haasaa jira. Kun anaaf gammachuu guddaadha. Oromoon akka nama barateetti akka nama biyya qaroome keessa jirru kanatti yaaduun baay'ee nu barbaachisa. Namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban ani waraanuma adda bilisummaa Oromoo deeggaramu yoo ta'e kan jaallamarroon deeggara, misraaq immoo kan Baqqadaa deeggarti, dammaqaan immoo kan Jiranaal Biraanuu deeggara. Roobaan immoo maybe kan Jiranaal Kamaalii fakkaata hin beeku garuu wanta inni deeggaru walitti dhufnee mari'achaa jirra. Kun jijjiirama guddaadha. Kun jijjiirama guddaadha Oromoo keessatti. Isa kana barbaanne jechuun koo misraaq dhiifama deeggarres deeggaru yeroo baay'ee waan deeggartee haasoftu garuu kun jijjiirama guddaadha. Kanatti gammaduu qabna. Shinniggaa irratti warri wareegaman sun kana lafa nuu ka'anii deeman. Anaan Wallaggaa irraa na fidanii, Dammaqaa Amboo irraa fidanii, Odaa Arsii irraa fidanii, Ayyittii immoo Shaambuu irraa fidaniitu simaabaloo tokko malee wajjiniin haasa'aa jiru. Amantiin keenya saddadda. jechuudha dhageesse if is a shortcut injira taanaani karaa kaminiyyuu haa dhufu Oromoon nagaa isaa qabaatee nagaan jiraatee nagaan ba'ee waan qabuutiin kansaati jedhee
waan biyya isaa keessatti waaqayyo waan uumaan kenneef lafa isaa keessatti baasee gurguratee saba isaatiif hospitaala argatee mana barumsaa argatee akkuma biyya alaa kana jiraannutti firiidamii fi taaksii waan hundumaa godhatudha kan nuti barbaannu miti ati isaanis kan barbaadu jechuudha dhageesse kanaan dura wallaaluma ta'uu mala kanaan dura nuti karaatti ilaalaa jiru waan gara biraatti ta'uu mala har'as abiyyi faasaa ta'u eenyullee qeessota kanallee haa ta'u qabsoo ilmaan oromoo dhiiga isaaniitti dhangalaasaniif qabsoo isaanii jalqabanidha shinnii garratti qabsoo isaan jalqabanidha har'a kanaasiin ga'ee jechuudha dhageesse so ani intala oromoo yoon ta'e ati ilmoo oromoo yoo taate gammaduu qabna maaliif karaa abtaamuu ta'uu qabaa jedhee waan dhaabbadhee bira dhaabbadhee iyyuun qabu Wokin atis immoo karaa misraaq maaliif ta'a jettee waan iyyitu hin qabu jechuudha dhageesse nuti amma kan barbaadu akka ilmaan oromootti duuni oromoo fi hidhaan oromoo kun dhaabbachuu qabaadha jechuudha ana mallee adaraa keessan waan dhaamsachuu barbaadu kanarratti obboleettiin koo amartiin illee dubbattee jirti obboloonni keenya kan qabsoo kana waggaa meeqa guutuu barahaa keessatti bosona keessatti daraaramaa ba'antu jira biyya alaa kana keessatti jireenya keenya hin barbaannu jedhanii biyyatti galanii mana hidhaa keessatti daraaramaa jirantu jira akka lammii beenyaafa biyya faranjii kana jiraannu immi dhuunfaa keenya hin barbaachisu biyya keenya ummata keenyaaf tajaajila jedhanii jechuudha akka abdii raggaasafa akka nama baay'eetu mana hidhaa sana keessa jira waaqa sodaadhaatti sagalee ta'afi har'a anaafati mataa keenya ol qabanne lafa dhaabbannu kana akka dhaabbannu nu godhe akka naafati waliin haasofnu kan nu godhe jara kanadha maaliif dargaggummaa isaanii jireenya mataa isaanii jiraachuu dadhabanii ilmaan oromoodhaaf beelaa ba'an ilmaan oromoodhaaf qabsoo hadhooftu waggaa 23 IPRDF nurratti hojjetaa ture sana barahaa sana keessatti maraataa turani waan meeqa hojjechaa turan ituu nyaatiin ituu nugiin waan meeqa nuuf to'aa turan jechuudha adaraa keessan sagalee ta'afi qaamni mootummaallee dhageessu taana waaqaaf lafa kana sodaadhaati dhala keessan ilaala haadha manaa keessan ilaala abbaa manaa keessan ilaala jarri kun oromoodha lafisin harratti kabajamtanii jirtani sababa jara kanaati mana hidhaa keessaa baasa adaraa keessan bu'aan sinin karadhaati waaqaaf lafa kana rabbi jiraate adaraa keessan jiraadha garuu jara kana mana hidhaa keessaa baasa maaloo waaqa sodaadhaati lafaaf imbeku ani adaraa keessan jedhee mansini iyyadha warri qaama mootummaa taatan ummanni oromoo laabtaamu atillee sagalee ta'iifi rakkataa jiru dhukkubsataa jiru qorichallee dhabanii jiru oromoon illee isaan dagatee jira namni minaanitti kennullee jiru uffatallee qabanii qorra sana keessatti waan meeqa ta'aa jiru mana hidhaa sana keessatti adaraa keessan waaqaaf lafa kana taate adaraan nu dhageessu yoo ta'an baasa mana hidhaa keessaati jarri kuni waan isin miidhan hin qaban isiniidhaaf yaada ta'u isiniidhaaf haamlee ta'u cichoomina isaaniitu har'a isiniin asiin ga'e cichoomina isaaniitu nunnu dhashe cichoomina isaaniitu har'a qeerroo dhashe cichoomina isaaniitu biyya oromiyaa jedhamu kana akka kabajamtu godhe jara kana nuti waggaa 100 jiraannu seenaan illee sin gaafata seenaan illee nun gaafata warri calluma jennee jirru kuni adaraa keessan sagalee haa taanuu fi baasa mana hidhaati hingaa nuti oromoodha oromoo wal daraaruun qabu oromoo wal ajjeesuun qabu hingaa adaraa keessaniin jedha kanumadha abtaamu galatoomi baay'ee galatoomi Misraaq amma dandeenyetti gaa sagaleen taana wanti gochuu dandeenyu sanuma ulfaadhu kana nu yaadachiisuu keettis baay'ee galatoomi damarfee qadaadha jirta akkam jirta fayyuma nagaa akkaawunti tokko narratti cufnaan ishee kanaan dhufe awaash miidiyaa narratti cufanii ayye bakka dhufe itti fufi daqiiqaa 2 qabda ayye tole ni xiqqeessitani jala ayye awwaanna sadiin dubbachuu fedha tokko engaddas waa'ee kana kaasnee ture suma biratti mana makeetti obbo Shimallis Kaleessa waa dubbatanii ture tokkoffaa dubbiin isaanii suni naaf hin taane anama nageenya gaafachuun isaanii waan gaariidha shanee jedhanii dubbachuun sun immoo waan gaarii hin turre tuma ta'ee tuma qaama isaaniitii waamanii gaariin jedha tokko kan
lammata warruma hidhame kana too'ii kuu jalqabanii araarri duraa isa ta'an jedha. Warruma hidhame kana hiikanii kuma otoo jalqabanii akka nagaa barbaadanii ilaala. Sadaffaa araarfachuu barbaadu moo araaramuu barbaadu isa jedhus gaafiin qaba. Araarfachuu fi araaramuun garagari. Araarfachuun fidanii ofitti araarsuu malee walitti araaramuu miti wantichi. Adduma isaan jiran kanatti taa'anii araaramuu otoo hin ta'in ofitti araarsuu koottaa gala araaramaati. Koottaa galaan suni kaleessa wanta ta'e hin beekama waan ta'eef namni dhufu hin jiru waan ta'eef amma yoo danda'ame taa'anii haasa'anii uummata Oromoo hiyyummaa keessaa, beela keessaa, rakkina guddaa keessaa, waraana keessaa otoo baasanii waan gaariidhaan jedhan. Kanaaf garaa isaanii keessaa dubbatan immoo garaa isaanii keessaa haasa'an immoo deebiidhuma caffeen gaafateef deebii kennuu barbaadanii wanta jedhu kana antiniin jedha nan yaada. Kanaaf yoo danda'ame garuma isaaniiti haa ta'u argaa jiru waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaa uummanni sun bu'aa jira amma kaleessa dubbiidhuma pirezidaantii Shimallis dubbateen kaasanii boo'uu jalqabanii jiran warri gamaa warri soddaa. Eenyutti araaramuu akkamitti araaramuu jarree oddoo ta'een jiranii hin bu'aa jiru jechuudha. Tokkummaa keenya sodaatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf itti jabeessaa waliif moo akkuma gaddaatti naan jette san wal kabajaatii OLA jedhaa waama yookiin immoo waraana Oromoo jedhaatiin waama homaa rakkina hin qabu. Akkasii walumatti waamamtu isinis jedhaatti naa hima yoo namni as keessa jiraate lammeen fa'aa waa walitti dhiyaatan natti fakkaata. Maqaanuma isaaniitiin waama maqaanuma abbaan baafatee waama maqaanuma abbaan baafatee waamaatii koottaa galaa jedhaatii jaarsummaadhaan taa'aatii yookiin immoo nama sadii isaan jedhanis sadaffaa keessa gashaatii Oromoodhaa fi boqonnaa kennaa. Oromoo boqonnaa dhabe actually. Oromoodhuma guutuutu boqonnaa dhabe hunduma keenyatu boqonnaa dhabe waan ta'eef akka kana haa ta'uun jira. Warri gamaa garuu boo'uu jalqabaniiru akka harkisanii duubatti hin deebisneen sodaadha nama. Jarri waan barbaadan godhachuuf harkisanii duubatti deebisu. Siyaasa walii kennanis siyaasa walirraa fudhatu waan ta'eef Oromoon walitti araarame jechuun du'a isaaniiti waan ta'eef kanaaf hin barbaadan waan ta'eef wanta ta'e kennanii fi wanta ta'e fudhachuun isaanii namneef akka siyaasaatti akka ittiin fayyadamneen jedhan keessaan hojjetame dafanii akka isaan araaraman otoo ta'e baay'ee gaariidhaan jira. Galatooma. Baay'ee galatoomii babarfee qadaadhaa ulfaadhu. Namoota biraatiif carraa kennaa. Haji Sultaan assalaamu alaikum bagana gaandoftanii daqiiqaa lama qabdu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. General, thank you. Galatoomii carraa naa kennuu keetiif na dhagaa jirtanii? Jirra heessa dhagaa jirra. Armeedhuma keetiif jedhee carraa sii kenne malee. Galatooma sanumaaf illee taatu maamiyaa. Ani wanti jechuu barbaadu gabaabinatti obboleeyyan teennaa gabrummaa Oromoo hundeen isii bataskaana ortodoksii kana ta'uu hundi keessanuu kabeeytanii ammas Oromoon akka reefuu misraaq jette san osoo hin taane gaafa bataskaana kana jalaa akka majliisa Oromiyaatti adda bahee uf danda'e qofa Oromoon moohee itti milkaa'ee jechuu dandeenya. Araarama jedhanii bataskaana agartee alaabaa wannaa kana qabattee gabrummaa biyya guututti fidde kanatti walitti araaramuun Oromoon gaafii isaa irratti milkaa'ee jechuu miti. Kana obboleeyyan keenya amantaa kiristaanaa hordofan kana hubachuu qaban. Oromoon ammoo tokkummaa isaa haala kamiin garsiisee kama isinuu argitan kana. Uummanni agartee Oromoon akka Oromootti amantaa Islaamaa hordofu hadda obboleeyyan keenya baga itti milkooytanii baga kanaan isinii ga'ee agartee falmiin keessan falmii kenna gaafiin keessan gaafii kenna jedhee Oromoo waliin dhaabate. Garuu kana osoo kun ta'ee jiru gaddeebi'anii aangoon uummata kanaan walitti araaramnee waliin jiraannaani wanti jijjiiramnatti fakkaatu an akka nama tokkotti kalee Oromoo maqaa amantaa kanaan uffallaalchisanii Oromoon akka Oromoo irratti duuru Oromoon akka Oromoo ajjeesu walgoosisaa turan. Bu'uruma biyya tanaattu bu'uruma hundee gabrummaa Oromootu bataskaana kana. Kanaaf obboleeyyan keenya afaan keessaniin waaqeffachuuf tattaaffiin isin godhaa jirtan wagartee waan jaalatamu waan isin waliin dhaabannu garuu an akka nama tokkotti eenyuun osoo bakka hin bu'in ka isin itti milkooytan kan itti isin waliin dhaabachuu dandeenyu
Ana akka mataa kiyyatti gaafa isin uf dandeettanii akka mana bataskaana Oromiyaatti akka majlisni adda bahee monnaa isaa godhatetti gaafa taatan qofa mirga qabdanis waa hunda irratti olaantummaa argattan malee yookiin waggaa 150 Oromoo jumlaan bishaan itti facaasanii amantaa ofii qabsiisaa hadda deebi'ee Oromoon isaanii sujuudee harka dhungatee dhiifama gaafachuu hin qabu. Kana waa'innis amantaan akki macaafni qulqulluunis kan muslimaas kana hin ajaju waan akkana fakkaatutti haga wallaala kiyyetti haga beekutti. Waan kana taateef kanuma dhaabachuu barbaada. Akkuma atuu jette waan biyya tana keessa argame dhiibbaa karaa waliin bu'iinsa warra kaabaa kanas haa ta'u uummata keenya amantaa kiristaanaa ortodoksii hordofan kanas waanjoo gabrummaa bataskaana kana jalaa baasuuf tattaaffii mootummaan godhaa jiru kireeditii kennuufii qabna. Kanuma Oromoon agartee dhaaba tokko deeggaruu hin qabu. Somba tokkoon hafuura baafachuu hin qabu. Kana irratti Oromoo walii galee walis kabajee ilaalcha walis walii kabajee tokkummaan jiraata malee kiyya qofaanii wanti dhufaa tokkummaan hin jiraatu. Kan akkasii kanuma dhaamachuu barbaada. Galatooma buleessu. Shukran Haji baay'ee galatooma. Hayyee namoota biraateefan dammaqaanis yeroo dheeraaf ture odaanis yittiinis Useen waan asirratti dabalte yoo jiraate daqiiqaa lama sii kenna. Useen baga nagaan dhufte. Useen ayyamoo yaa ashanshan. Inna gama. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam taamu akkam nagaa jirta? Nagaa jirtanii fayyaa. Galatooma hundi keessanuu gara ijoo dubbittiin deema. Obboleessi kiyyallee waan gaarii haasa'e. Obbo Dammaqaanis baga nagaan dhuftee odaa akkasumatti hundi keessanuu nagaa jirtanii fayyaa. Haa ta'u yaadni amma obboleessi keenya kanallee akkuma jirutti ta'ee obboleessi teenyaas ta'e masaratillee kan itti akkuma jirutti ta'e namni gartee yeroo gadi ba'u waan gadi ba'uuf qaba. Yoo ol deebi'ullee waan argatus dhibbatti dargadhaallee utuu ta'uu baate at least percentii waa haga wayii tokko argate jechuudha. Ammoo gaaffii isaan gaafatan keessaa percentaa 80% ittiin argatan jeetii yaada. Akka nama tokkootti 20 immoo isaaf immoo ittuma seenanii cimsanii ittuma qabsaa'anii aguma gartee irraa fi jedhan kanayyuu cabsaanii ittuma fufuu barbaachisa jeetii yaada. Waan mo'amanis hin qabu waan injifatamanillee hin qaban ni injifatanii ilmaayyuu gartee gaaffii isaanii achi keessatti kaasaa turan sun agartee dhugoomuu fi dadhabe sun agartee yeroo dheeraaf gaafa gartee qees balaa ifaarraa eegalee itti qabsaa'aa jiran sun har'a yaadni sun galma gahee jira. Kan hojiirra oolu Waaqayyo godhu malee hojiirra ni oola jennee abdiis qabna. Wanni guddaan injifannoo guddaa galmeessanii waan isaan yaadan sana sanadoosii fudhachuudhaan muummee ministeeraallee fudhatee fi waan sana marayyuu jala buunee hojjechiifne jechuun sun waan gaariidha. Waan gartee jarri kun bar Taaddasa Birruu nu yaadachiisanii Maammoo Muzammir nu yaadachiisan jarri keenya kun maaf jennaani otuu qananii guddaa kana qaban osoo jireenya gaarii keessa jiran saba kana booda gartee wanni fedheeyyuu hallayyaa aseenu jaanii jireenya qananii aangoo guddoo sana gadhiisanii VAT dhiisaniitiin gartee miila isaaniitiin uummata keessa deemanii uummata fiitti galan Taaddasa Birruu nu yaadachiisan jechuudha. Seenaa Taaddasa Birruu irra deebi'anii hojjetan jechuudha jarri kun. Kanaafiyyuu Taaddee Birruu zamana kanaati yoo jennee dandeenya jara keenya kana. Haa ta'u immoo keessatti akkuma isaan dubbatan san Oromummaadhaan afaan fiitiin waaqeffachuun akka gartee mirga ta'ee gadi jabeessanii dubbachuu isaaniitiin kan ammoo gartee dhugaa isaanii galchanii fi fudhachuun suni waan guddoodha injifannoodha jeetii yaada. Uummanni keenya immoo jabaatee keessaa haala akkuma waliin jirutti wal bubbutuu osoo hin ta'e wal jabeessee wal utubeetiin tokkummaadhaan fuuldura deemuu qaban ja'a. Kun injifannoon ja'a galatooma. Waan guddaarra jirraa waan gaariidha. Waan argatan qabatanii ijoollee qaruuteen jedhan waan argatte qabattee kaafeef falmatti jedhan. Waan argatan kana qabatanii kaafellee yoo jiraate irratti qabsaanii moor fuulduratti deemutu irra gaariidha. Jeetii yaada injifannoon galanii Taaddee Birruu nu yaadachiisanii gammachuudha jeetii yaada haa jabaatan jabaadhaa tokkummaan humna jarri kun immoo tikfamuu qabanii keessattuu Haayile Mikaa'el akka malee amma oduu akka amma Dammaqaa dhagayeetti waa hedduu jala jira. Eegumsi gahaan godhamuufi qaba jeetii yaada. Jarri kun ija Oromooti ija uummata kanaati. Akkasii isaan kun immoo dhaloota dhufuufillee fakkeenya guddaa waan ta'aniif
waan nama gammachiisaati. Irraa illee barachuu qabna. Jabaatanii fuulduratti akka deeman immoo uummanni kun dubbee jiraachuu isaa daranuu jabaatee mul'ifachuu qaba jeetii yaada galatooma. Baay'ee galatoomi Haji Hussein. Ulfaadhu yaadi kee yaada bishaataa yaada bareedaadha. Mootii abbaa biyyaa daqiiqaa lama qabda. Atis baga nagaan dhufte dhufi. Thank you galatoomi General. Duraan dursee sagantaa akkasii sagaleen moggaa garaagaraa irra jiru hundumtuu dhufee asitti akka dubbatuuf carraa waan laatteef baay'ee galatoomi. Kun baay'ee barbaachisaa Oromoo keessatti. Warra dhaggeeffachaa jirruuf immoo toleraansii akkasii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Siyaasni Oromoo gara fuulduraatti akka deemu barbaanna taanaanii piliis kanarratti garaa walii bal'achuu irratti haa barru. Nam tokko yaada koduukaa waliin simu taanaan eeggiddina loluun qabdu. Yaada keetettee dhiisuu baruu qabna. Isa jedhutti baay'ee namana. Lammata immoo yeroo baay'ee siyaasa Oromoo keessatti yeroo hundumaa yookaan dhibbatti mo'uu qabna yookaan immoo mo'amne irra taanaan gallee booyyuu akkas nu godhan jechuu baay'isna. Ispeeshaalii siyaasa keessatti yeroo hundumaa mo'amu han arganne galata kee jennee isatti dhufutti immoo jabaachuu irratti kanarratti jechuu qabna yaa Oromoon jedha. Haabtee mucaa qabda miti General ifama qabda miti. Mucaan kee mana barsiin jedhe maal isa jetta? Akkasna godhanii dhufan utuu siin jedhe akkamitti akkasna godhanii jettee ilaalcha isaa akka inni qixeessuu irratti isa gorsita miti? Yookaan mana barumsichaa naqa malee fudhadhe. Yaa sirri maala barbaaddee yoo waan isatti balleessanii yeroo jiraate akka kitaaba gootaa ilaalcha isaati rakkoo qabatee immoo ani maal gochuun danda'a isa jedhu yaadii jechuutti isa geeddarta miti. Unis Oromoo keessatti yeroo baay'ee akkas nu godhanidha tooppikiin keenya yeroo baay'ee. Sooshaal miidiyaa irratti baanee akkas nu godhanidha. Isa dhiisne akkas goone. Amma fakkeenyaaf isa torbee masa darbe keessatti waan Oromoof ta'e baay'ee utuu jiru isaaniif hin taanetti moor baay'een hin odeessamaa ture. Utuu dhimma keenya godhanne waan humti gaarii Oromoo tokko yeroo uumamu hundumti keenya bakka amma dandeenye sooshaal miidiyaa irratti utuu sheerii goone akkasuma naareeshinii keenya bal'isna akkasuma Oromoon rafaa jirus dammaqee sheerii gochuu jalqaba. Amma dubbiimti gaarii Oromoof ta'e kun torbee darbee keessa yeroo uumamu Oromoon rafee hundumtuu dammaqee sheerii gochuu jalqabe. Waan kana keessatti hirmaachuu jalqabe. Waan qabnu waan gaarii qabnu sirriitti ibsuu danda'uu qabna. Kanan jedhaa garaa walii bal'annaa jabaadhaa kanaa booda kan Oromoo gara duubaatti hin jiru garuma fuulduraadhaa garaa walii bal'annee wal qabannee gara fuulduraatti deemna. General kun waan hojjechaa jirtu waan gaariidha akkasumatti bal'achuu qabnan jedha galatooma. Galatoomi haleluyaa yaa eebbisu dammaqaatti yookaan odaatti tun hin deebiin dura yaada tokkotu namootuma lamarraa Misraaqii fi Sultaan irraa gaafan dhaggeeffadhu dhiifama gaafatan waan jiru tokko irra deddeebisanii dubbachaa jirtu. Namni dhiifama gaafate hin jiru jara keenya wanticha sirriitti dhaggeeffadhaa. Rakkoon keenya baay'een namoonni baay'een akka jiru miidiyaa biraarraa waan dhageenyuu fi isaan akka isaaniif tolu siyaasa isaaniitiif akka tolu injifannoo isaanii fakkeessanii haasa'u. Yaafa naggaxuut kirtaa xayyiqoota mallasu jedhaniitu niwusii irraa dubbatan sana fudhatanii dhiifama gaafatan. Gaafa jettanii dogoggora guddaadhaaf abbootiin keenya dhiifaman gaafatan. Waliigaltee jiraa waliigaltee kana godhan. Waliigaltee kana waliin mallatteessan. Waliigaltee kana bakka muummichi ministeeraa fi abbootiin maanguddooleen jiran sanatti waliigalan waan ta'eef dhiifama wanti jedhu tokkoyyuu hin jiru araara kana keessa. Maaliif wanta amma kaleessa gadi ba'anii ibsanuu kennaa turanis akkas jechaadhuma turan isaanis. Namni badii walitti balleessee dhiifama wal gaafatu jiru. Agriimentii godhame isaa irratti waliigalan malee dhiifama wanti jedhamu hin jiru jedhanii. Marfee qadaadaa waa'ee obbo Dammaqaa obbo Shimallis irratti waa'ee waliigaltee araara
abbaa shanii wajjin goonaa jedhan. General yaada tokko dubbadha irraan fadhe please jedhee dhiifama guddaa. Namootatu eegaa jira waan ta'eef sa'aatii murraa. Gara biraan deemallee waan ta'eef eegaan jiraani. Walgahii. Annan dhaaba damma qaadimee taasa'eeti sittaansee odaa achumaan jaalli raajiinis dhufaniiru koroneel raajiidha an jedhanaa inni koroneel. Ayyee jeneraalummaa si fudhate waan ta'eef raajiin koloneela natti fakkaata akkuma kiyya inni koloneela. Koloneela. Lamaan usumatuma argicha suman nuu kenne waan ta'eef. Nama ofitti waamu gubbaatti. Ayyee egaa hedduu galatooma marii gaariitu gaggeeffamaa jira waan hedduu namatti toludha. Isa kana kan eegamaa turesi kan hawwaa turresi hundi keenya iyyuu qabsoo kan godhaa turree fi tokkummaa Oromoo kana jabeessuudha waan Oromoon barbaadu kana galmaan yeroo tokko gaafa Asmaraa jiru obbo Leencoo sabaa irratti intervii godheetanii mee waan kana kora lama sabaa sadaffaa irratti natti fakkaata bara 2004 akka lakkoofsa faranjii intervii isaan godheen isaan Noorweey jiru yeroo sana mee akkumatti galma geenyaa jennaan dammaqaanaan jedhan bitaattis kufnee mirgattis kufnee duubattis kufnee akkuma taane daddaaqnee as jallannees achi jallannee fedhii Oromoo makkaan ga'uudha. Qabsoon Oromoo akkaataa kanaan galma ga'anaan jedhan yeroo hundumaa sammuu koo keessa jira kun almost waggaa 18 ol jechuudha. Egaa inni guddaan maalinni waan hedduu kaastaniitu misraaqis waan gaarii haasofte gamana dhaabbannee waan hedduu wanni ta'aa turre waggaa 4 dura immoo waliinis waan hojjetaa turre keessoo keenyas waan garagaraatu ture isa hundumaa hubannee dhaabbannee arginee maal faayidaa maalii arganne maal irratti miidhamne maaltu naafa jennee amma akkaataa kanaan gara wal hubannootti dhufuun irra deddeebi'anii namoonni hedduus jeneraaliin galateeffataniiru miidiyaa irratti waan hedduu hojjetaa ba'e waan inni hojjetu anaanis wal quunnamna yeroo baay'ee innaa waan hedduudhaan asirra ga'u keenyatti hedduu waaqayyoo galanne haa ga'u waan gaarii irra jirra walumaa galatti amma gaannee waan sila qabxii jaaffaa irratti Roobeeraatu gaafate natti fakkaata isarratti kaleessa akkuma isinitti mee waliin turre abbootii keenya waliinis haasofne irraa dhaqaniis immoo ibsa sana booda kophaattis jarri warri isaan suni weebsaayitii isaanii qabu isaanumatu ijoolluma isaaniitu hooggana waan ta'eef Abuna Pheexroosii fi Abrahaam waan barbaadan achirratti ba'aniitu magad dubbatu yeroo baay'ee iccitii achi keessa jirus amma almost irraa qophaa'ee jira waan ta'eef sana boodas dhaqanii waanuma kanarratti akkamitti hojiirra oolmaa isaarra saatii booda paatriyaarkii qofaan waliin mari'ataa turanii jechuudha. Inni kun gara miidiyaatti gadi hin baane. Abuna Maatiyaas akkuma beektanii yeroo baay'ee bataskaanni keenya gabrummaa jala jirraa rakkoo keessa jirraa dubbachuu hin dandeenyu hidhamnee jirraa jedhanii isa kana immoo kaleessas ibsarratti argitaniittu warri keessattuu paappaasonni biyya alaatti Ameerikaatti wal ijaaranii galan almost 33 lammii biyya alaa qabu. Kana hundumaa ituu mootummaan gara bal'inaan ilaaluu baate isaan keessaa yaafnaanu rakkoon amma jedhamu kun hundumtuyyuu ni kama jechuudha. Paappaasiin 33 akka seera biyya kanaatti instituushinii anu amma lammummaa biyya alaa waan hin qabuuf qaama mootummaa keessa seenee waa hojjechuu hin danda'u akkasumatti deeggaraa hundeema malee jechuudha. Hojii dhuunfaa koo hojjechuun hin danda'a garuu instituushinii biyya kanaa keessatti akka lammii biyya alaatti seentee hojjechuu hin dandeessu si horka jechuudha. Ejaa kana isa kanadha nama hojjetamaa jiru lafarratti kaleessa jalqabameera jedhee waasni ibseen ture jechuudha. Ibsa sana booda deemanii hojii hojjetanii isa kaan ditteelii akkaataa kanaan nutti simuu danda'anii waan hojjechuu jalqaban itti jiranii jechuudha. Ejjennoon isaanii kaleessa akkuma argitan episkooposota muudaman kana keessa akkuma irra deddeebi'ee iyyuu kan isaaniin hubachiisaa ture muummicha ministiraati. Muummichi ministiraa by the way ga'umsa irratti amanaa dandeettii irratti amanaa yeroo isaan daddaaqumsi sun uumamus kontaaktiin ni jira akka sirraatu iddoo dadhabbinni jirutti
sirratee wanti kun akka inni galma ga'uudhaaf jedhee galma ga'uuf barbaadama waan ta'eef isaan warri muudaman kun abbootii jajjaboo akkamii keessa jira isaan 25 jiran hafan kana keessa jechuudha. Isaan kun akkuma seenaatti dura kan gaafataa turanii Sinodoosiin fuudhee beekamtii nuuf haa kennu jedhanii duraanuu gaafataa turaniitu gara araaraa kanatti hin dhufiin jechuudha. Isuma kanatu ji'a 2 booda Sinodoosiin sun wal ga'a waan ta'eef isarratti dhiyaatanii wanni isaanii muudamni isaanii mirkanaa'aa jechuudha. Kanarratti walii galameera. Isaanis jala muranii kaleessa ibsa kennanitti barreeffama isaan dubbisa.